ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kubbaa taphattee golbararraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebite. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti. Ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dursa wal taatan malee bilisummaa waan jedhamu hin jiru. Ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba KFO akkana mamti. Ati hooggana dhaaba KFO keessaa hooggana ammaaf jabaa akkanuma akkanaa miti. Hooggana KFO teemi akkanayyuu Jawaar. Yaa ummata kiyya saba jaalatamaa saba kabajamaa saba amanamaa. Baga Rabbiin umrii nu dheeressee wallu agarsiise hundumtuu ashama. Sinin jecha ilma keenya yookiin obboleessa keenya xiqqaa Jawaar Muhammad baga Rabbiin sillee du'arraa si hambisee lubbuu teesse dheeressee har'a bakka na argamtee saba keenya wajjin akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaaduuf bakka na argamte akkasuma ammoo baga yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee ummata kee biraan gattee siin jecha gara gaafititti yookiin ammoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafin tiyyata takkatti ummataaf sidhaamsa qaba isin warra achirraatiifillee yoo ariifillee. Artistoonni ija ummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenna tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti. Isin hojii ummataati kun hojii ummanni jaallatu hojii ummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenna achi miti achirra teetta takka gaafin tiyya tana isin suuta achitti itti gad deebi'aa. Jawaar kubbaa bute lammaa harkaan ga'e lammaan butte gara abiyyi dha'e abii rukute kubbaa goolii teenna dha'e. Akka kanaan ifaajeen ummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan ummanni beeku waan achi asii hin qabne. Ummanni kuni Jawaariin kaleetiif, Jawaariin hadhaatiif, Jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii Jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kubbaa taphattee golbararraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebite. Kun Jawaarii kaleeti gaafsan kaa'e jettuun kaa ummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen ummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoo ta'e na balleesse gaafa sanillee gaafa holomuliyaa galma holomuliyaatti jara kana masaayitanii walitti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo ummanni Oromoo harka 90 ol fite Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin ka bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee oorruu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuliyaa kana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsan namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomuliyaa amma
ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba. Namni ummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabbalee miseensa wanti dhiiga ummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii ummatan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii booftaniin ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf gabdaarutti gadi deemtan hojii akka kana obboleen Joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen Joon jennaan dhagaamu kan socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a eegalu sana godhe eegalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoota akka tokkotti yoo isin dirsa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamuun jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuu hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbuusuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromootiin, maqaa Oromiyaatiin, maqaa bilisummaatiin, maqaa walabummaatiin. Isin duwwaa miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuuf malee akka nama ol ba'angootti ol haaboof gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoone. Dhengatti dhufee balbalarra gahe Oromiyaa walabamtee hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraate yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun uummanni murteeffata achuu hin geenne afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine maaltu siqe maali faayidaan nu argan sababa keessanii kun hundi kisa sababa keessanii uummanni du'u hin oolu hidhamuun hin oolu arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayin irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafni guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka teessi harka isaa hin geenne kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota jira dhaabota irra jira waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii seessan san tun achumarratti wayitti ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba KFO akkana mamti ati hooggana dhaaba KFO keessaa hooggana ammaaf jabaa akkanuma akkanaa miti hooggana KFO teemi akkanayyuu. Jawaar mootummaa jigsuu mitii ka jedhu jira. Kamitti gorrame. Kanaaf adda bahuun rakkisaanatti ta'e. As immoo deebi'amee waa hundumtuu mataa nama tokko irratti tuulama. Ni beekna Abiyyi akkamitti dhufee maal hawaa garamitti deemaa hin beekne. Garuu immoo namni kun qofaa isaa miti. Dhagateemti isaanii haa xiqqaatus namoonni waliin jiran ni jiran. Namoota waliin jiruun san keessa yeroo darbetti hooggantoota jennee namootni nuyi ol kaasnee ilaallee itti amannee
duukaanne waa turanii jiran. Har'a akkamitti namni kun akka nama tokkootti waa hundumti mootummaa fi biyyattii suni nama tokko irratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti nama kana irratti xiyyeeffattee haasofta. Ni beekna akka gaarii hin jiru, biyyattiin akka gaarii hin jirtu, uummanni keenya akka gaarii hin jiru. Garuu immoo akkuma ati amma haasawaan kee dhaggeeffataa ture keessatti kaastutti hundumtuu dukkana miti. Bakka waan gaarii tokko jirtutti ukanii bakka yakki yookaan rakkinni jirtu tokkotti immoo akkuma amma deemaa jiru kana dhaadheessanii yookaan fooyyessanii yookaan fonqolchanii jijjiirama fiduu ni danda'ama jennee itti amanee deemuu dandeenya. Gama saniin qulqullinni hin jiru. Kan biraa waa xiqqoo haasa'u malee yoo haasofnu safuu qabna. Wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabameen booda haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu al tokko tokko nanaasisa. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraatan. Nama keenya kana akkasitti walitti qabnee jimlaa utuu abaabru asimmoo deebinee mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of dhiigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal finna wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa maal hima wanni sun of eeggannoon maaf dabala. Inni kabira har'a si faana haasawaa jira. Gaafiin kun ka'eera garuu irra deebi'ee cimsuu barbaadeeti. Jawaar faana haasawaa jirra moo Ofeeko faana haasawaa jirra moo kaminni adda baasnee beekuu qabna. Yoo Ofeekoodha ta'e Ofeekoon tarsiimoo siyaasaa qabaa, sagantaa qabaa, sagantaa sana irratti hundoofnee haasawuu dandeenya. Yoo immoo akka nama dhuunfaatti Jawaar faana haasofne ta'e gargar bahiinsi Jawaarii fi Ofeekoo gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a. Yoo kasis ta'e Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti. Maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jira waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru. Marii amma calqabaa jirru kun illee akkuma amma jiraa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee addaan hubannee deemaa jiru hin jiru. Wacatu baay'ata. Waama xiqqoo ta'een ka'ee wacatu ta'a. Wannuma ta'ee viidiyoon tokko ol ka'ee sababa saniitiin akka waan biyyi diigamteetti ka'aa jira. Kun hin tolu. Akka nama siyaasa baratee akka nama fageessee ilaaluutti tarsiimoo baasamee wanni qeequmsi qabu qabatamaan qoramee yoo ta'e wayi har'a opiniyoonii namni tokko dubbisee kan barreesseen kaanee mootummaa wannanni dalagaa ture kana yoo biyya tokkotti jigsina ta'e boru nuunis nu taajjabsiisa. Of keessattis of ilaallee of bukkeettis orma ilaallee waliin madaallee yoo deemne wayyuu danda'a. Gaafiin dhumaa ani siif qabu. Okee hin mari'anna bakka adda addaatti marii taasifteetta marii gaggabaabduu kan namni yeroo dheeraa eegee ganufee gadadhabeen booda waa dubbattu eega dadhabetti haxaxaarii akkuma kiyyaa kana ol ka'ee dubbatu kan taasifamaa turan dhaggeeffadheera. Akka namni mul'atutti akkuma kanatti dhufaa jechuudha. Bu'aan mariiwwan kanaa akkamittiin gadi teenyee qaboo achi keessaa ba'e tokko ilaallee yaada dhuunfaa keenyatti qabnu, yaada barnootaan qabnu, yaada barreessinee yaada dubbisnee beeknurraan waliin madaalsinee gumaacha bilchaataa wayii yoo si duukaa hordofnee haala ammatiitti adeemaa jirtu kanaan si duukaa deemne ta'e gumaacha akkamiin taasisuu dandeenya? Maal yaaddeetti? Waan na barreessitee fuulduratti nuuf dhiyeessitee nurratti mari'an ni jira moo akkasuma wacumaan deemnee akkuma kana amma ta'e kokkolfinee walirrii qannee deemnee kanumaadhaaf galatoomna.
amma akka amma argaa jiru kanatti sa'aatiin 20 maaliif seetan waan keenya dhiyeessuun bareedadha. Yoo barii yaada dheeraa fi yaadallee gaaffiillee wal mafaan yoo deemne nama shan kana irratti sa'aatiin deemaa jechuudha. Please waan namni biraallee hin gaafatne amma yaada maraa gaafatan keessa dirbaanuu ragaa bahee waan hedduutu jira. Isuma akka inni irra deebi'ee jira. Akkas akka hin taane gaggabaabsine namni marti akka hiree argatu haa goonuu please haa gaggabaabsine. Haa dubbannu irra hin deddeebi'u. Lamaan kana deebisee itti aantu deema. Gaaffii hedduu waan qabtaniif jechuudha. Umar akkuma ofirraa sodaatee bukkeen irraa kaase. Dhiiraa bishee. Waa'ee goolii isaatu isaan goolii biraan geenyee lammatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu wajjina roobus ni hinaaftinaan jettu. Let's be honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal biti. Hojii dheeraa nama gongoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennu natu murteessa. Itti gaafatama ture. Sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni as jiran gosa golaan bakka shanii qoodanii ture. Oromoo Leadership Convention jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shan qoodamanitti osoo fidnee aangoo itti kennine Oromoo sana gosa golaan bitanii kana caalaa wal ficciisan ture. And I was right. Filannoo qabnu naafaa fi goofaa keessaa filannoo qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture we are social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. We are civic society, social movementiidhaan political society kennuu qabna ture. By 2020 if our one voice are barreeffama is what jasa kan wajjin bara. Kalau lewat gue, kumala maafi, torbarra hanga kumala lamatti yeroo kapsuula kaya qo'adhu kitaaba jiishaan afaan Oromootti hiine birri baasanii dhufaa. Barreessuutti nama ta'an. Tasii barreessuun kaawwatu nama ta'an. Mariichiisuu irratti. Karoorri keenya sochii uummataati. Maal jedhee Kamu nufra ni mesir roya ne kaasuda. Samoda wala mayani. Toko jamene biada ala jira kuwasdani fani at least angko akka hiratan. Jamene siyasa ko kalama roya ragamas. Toko ila ture toko biya ala ture kabi ala ture. Fampacatu. Fampacaan surimmo ganda ka bature gola ka bature murna ko mamiti. Ini rafatina kumala toko maatu ture. Kumala wasate maatu ture. Murna ko mami wala. Dengan tak kes we. Sampunan Oromo dan nation building project itu tu. Fune murna dan agaknya nation building project yang tuan dia ini sudah. Anak, jangan berdoa dengan kisah. Aku jauh sedikit. Relatif video tu ya. Oh video kisah mo. Namo sabun mo Oromo kawan. Sabun ada apa kisah itu sudah sama kawan jendet. Lambat kan udara bin. Wanita tengah kita jadi yang kita desa ni. Kita orang ni kuning di sini je. Anjir berjalan umar rakam. Alam pas gap orang orang mana umar hari umar rakam tu. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tukku kon lalle. Khabba tu lari lalle. Bukan tu betul. Akka gahum saja bagulah tu roya tu. Garu murah mudah. Literasi kabaru ni rawat tu. Tahu ni. Itiane namni silawaya kabaju dan tu lam awal ni tu. Berkata tu experience ingkar. Ini sirne cakap soal kredit tahu. Continuity sirne status kau tu si sama ni face of change itu undan tu. Kerana murah tu ni tahu ni kisah. Itiane sini lam malah ni. Hangkira kamu wajibu. Mutabro iya kaba, umman itu lagi jira. Statementship kaba, cross ethnic up,
cimina isaa keessa dargaggeessi ta'u jabaatee hojjechuu danda'u isaa laafina isaa keessa barnoota dhabu muuxannoo dhabu ambition qualification waliin madaalee qabaachuu isaa kana callimnee waan murteessee miti nuti akka gareetti qofa osoo ta'in external experts irratti bareechifnee jira loo jennaan dhiisi oromoo haa ta'u malee jennaan warri dhaabaa warri hedduun taa'aa dhabute misootatti okay maaliiti ammoo akkana fakkaatutti kana namni kun dhufnaan opiniyoofis oromoofis Itoophiyaafis kasaaraa hamaan jiru woobus naan jettan us bar obboleettii illee naan eeboonni gammaraan naannoo raawwate rabshuma haraara sitti hafe naan jedhan hindis Ambodo gari jara hin gari madeen waggaa tokko ol dalaga faarsee bulallee yaale bara jedhan waan bayee mormuu yaale sambooda political party irraa fedhii qabaachaa ture okay alternative leadership jiraachuu qaba jennee jaarraa fuuletti beekte carraaqqii hedduu goone talk is cheap but we tried everything we can now so goaliini akabaye ratu retu we tried kamera karana gaya banyak orang makan itu karana gaya itu makan aja dari karana gaya itu ya karana gaya antara aku apika kayak sosial tangkina tiskan tadi jira kiranya kena tadi jira anjur gua yang disebutkan corona lu kena media tinjar kero tikur ini orang bangkit kaki kamu belakang gini एक न्यू तो मेरा बीजा दुकान एक न्यू तो वैयान को लग गए चाबी लग गई और भी देखा तो कब सो इधर लो बोले आवाज़ सो जन मुझे लो कब सो इधर लो हमारे बारे चाबू को रुचि करूँ आला को बताओ ये क्या आला को बताओ मतलब क्या एक बोरा निबो तो चोफ्ता ले पर पैसा नहीं दमने वो काम कैसे सकती और एकम मदाला वाला सिरना वग्गा शंतम गाड़ी को कमरे मुझे नहीं याद है the strongest party, the strongest army, and the most robust economy. Two rarity, you know anything. It worked. Arrow with overgate. Arrow with a kaway. Or car away. Droni away is in Farsan of the soup. Balaga, the over there. Away with the Sir never bites. Sir never bites. Arra? Minimum, Oromia case, minimum, million Oromoda, away million of Oman. Minimum. The rat never over than the yeah? Gita Yara to other Oromo than the so let's not fetishize guns. Away, if you have if you try to have the Kragar, away to come. Wani bokala manta musa jewa mega dara turedis kawen wani buka pamutun dia sakit sedaro juga tidak dalam kultural an is not religious bukan semua tak religion ada sudah le kawan itu kakakku kia sudah tak nanti oka biar rawai kapsul negara mas obom sudah tak nanti berapa tahun dulu itu dah mesti akam beruti rakul itu kan kawen Oromos kawin di balik balik kawin nangka. Baru aja baru kawin kau ni betul betul. Sena isadi ti abawan kawin apa kau kawatin dia utaka, orang apa kau utaka kawatin dia. Rakor Oromo ni nanti mo, enak. Karena waktu pas coba takka jurori nanti itu. Oromo kamu ada lagi nama di zaman milik salam. This is fact. Karena kita misalnya mulai cuma baca itu. Kamera, demokrasi Afrika kisah tidak diamulikan dia apa? Because that's our only hope. Kenya ni, zaman aku yakin dia makan fakir. Sirna hamadu. Kibaki ti kurventi multi party demokrasi ni. Karena Kenya demokrasi ni. Kaksi persatu lah betul lah. Akan tu mandi muka so gaya tadi. Karena Kenya kisah ti. Mana ayam orang mukti ti, ayam apa Allah mati, ayam apa tak boleh. Nama tu khusyuk bukan dia. Azkau nak kau, kau so boleh. Durat, jadi jalan bisa boleh.
sochii maamaamuti. Sanboota jallaa isaanii ta'uu qabate. Jallaa sirra qabsaanis sirna dimokiraasii multi paartii dimokiraasii fidatan. Amma dimokiraasii parmeet godhaa deemaa jiru jechuudha. Biyyoonni hedduun Naajeeriyaa sirna fudhattee, Saawuz Afrikaa sirna fudhattee, dimokiraasiin dirqama. Dimokiraasiin Afrikatti hin danda'amu, reesizimii namni biraa oofudha. Ni danda'ama. Dirqamaas dabala umrii biyyaanii walitti dimokiraasiin danda'amuu danda'u. Inni garuu faawundeeshin isaa Raayilaa kan jedhamu waliin gara abbaasaa warra qabsoo dimokiraasiitiin biyya keessa guddaa hojjete keessaa abbaan kambaa namicha abbaa kana. Dabala isaa dimokiraasii argee dhagarre ilmi itti dabre. Amma ilmi haamuu amma malee dimokiraasii ijaaruu danda'eera. Intalli isaa gara fuuldura beebii dimokiraasii irratti filamuu dandeessee. So dimokiraasii hin danda'amu jeena. Dimokiraasii ulfaataadha. Garuu dimokiraasii waan ofiini Oromoo wal bulchuu hin danda'u. Itoophiyaa guddoo taasisaa. Demokrasi yoo jiraate wal miidhuu dhufu. Gantummaa xiqqoo kan democracy is not a simple thing. The state's control over means of violence has shattered. The state controls probably 30% of the territory, probably 30% of the means of violence. Abi war humna fincile ko sagala disi humna motuma jalan kam. Arra wal khabaju na jira ha jira male na mole to na jira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat dengan farm itu kau yang lebih kamate Ethiopia amaru lalu macam kau jalan. Yo kimbo maromfan ubali kapsulan Ethiopia o Oromia Oromo kau jalan indah diamu malah babu malagi amar dah berubah. Soviet Union spoke to the middle the middle powers. Beyond head to Harkal Gavade Graduation. Artati Umito Warana and Fe, Abis, Warana and Amora to win them to that is done. Waranisa Girom. Capacity Debe, Abada Debe, Gidami told you to do. Amara Amara is Magara Kuto Murasa Arkasan. This is hard data, hard intelligence of